keessannaata isarra argitan kana hin argitan lammataanu waqtaatu nu dubbata duraan galaanni diimanii fuulduraan karaa dhufee dudduuban konkolaataa fardeettu ursaa dhufee waqtaan gidduutti dhufe Museen ka'ee dubbatee maaf lapheen keessannaata warraarra argitan kana hin argitan lammataanu waqtaatu nu dubbata jedhee akkuma labsee Waaqayyo akkas taasise akkisaa ijoollee kakuu galaanaree calaase galaan olitti fameenni keenyaan ta'ee dhaabate walirra dambaleetu diinota galaafate gabaabaa miti harkisa akka namaa eenyuun qaaneesse kakuun baase mana baasa lolee kan kubaa jajamu mootiin akkasaa eessattuun argamu gabaabaa miti harkisa akka namaa eenyuun qaaneesse kakuun baase mana banaara godhee kan kubaa jajamu mootiin akkasaa eessattuun argamu Safuya hojii goofticha garaagarummaa godhee mandaratti boo'icha Israa'el si ililcha safuya hojii goofticha Bishaan yaasu gadda moota deemu baasu karaa baasu galaanarra ol fagaatu gaarotarra kattaa keessa bishaan yaasu gadda moota deemu baasu Kabananus harki keenya naggamu hundeetti gogsanurraa abaarsanutti gamu inni bakkeenya nyaate sodachaan lakkaa'ee tufa asuu ijee qabinaa fuuldurri keenya ifa irraafamina homaa shakkina kan waaqni jedhee tokko nafuu ijaan argina irraafamina Oma shakina, kawani jebe tokona ijaan argina. Arguuf jirra waan haaraa biiftuun finaa ba'u, addoof dhibbinni yoo wal gurratee jalamu. Asuu birraan nan darbee
jirra yoo haa ta'u irraafamina homaa shakkina kan waaqni jedhee tokko nafuu ijaan argina irraafamina homaa shakkina kan waaqni